Assalamualaikum maatiiwwan seeftee kam nagaa keessanii har'a viidiyoo biraatiin walitti deebi'ee jira. Viidiyoo irraa kana keessatti bilbila keenya irratti raamii yookaan iddoo appilikeeshinoota irratti kuufannu hangam akka bilbila keenya fudhachuu danda'u raamii yookaan virtual memory keenya akkamitti akka daballu storage keenya irraa hanga tokko akkamitti akka raamii fayyadamu jechuudha. Bilbila keenya akkamitti akka godhannu isin agarsiisa isin fayyada. I hope akka yaaltan isiniin afeeraa jechuudha. Kanaaf warroonni bilbiloota Samsung fayyadamtan Samsung update haaraa Android 12 irratti wantoota adda addaa hedduu itti dabalee jira. Isaan san keessaa raamii keenya bilbila keenya irratti akkamitti hidhachuu dandeenyu yookaan raamii RAM plus bilbila Android 12 irratti nuuf hidhee jira. Fiicharii ajaa'ibaati yaalaadhaan isin jaa. So fiicharii kana yookaan raamii kana gara bilbila keessanitti dabalachuu godhaaf wanni isin gochuu qabdan gara settingiitti nu dhuftan. Gara settingiitti erga dhuftanii gara gadiitti scroll gabbuutanii asitti okay device battery and device kan jiru kana irratti ni cuqaaftan. Battery and device kan jiru kana irratti ni cuqaaftan. Asirratti erga cuqaaftanii wantoota fayyaa battery wal qabaniitii fi hamma bilbila keenya fudhachuu danda'u fi raamii asirratti ni argannaa jechuudha. Ta'utu ta'ee asirraa filannoo sadaffaa memory kan jiru kana irratti ni cuqaafna. Memory kan jiru kana irratti ni cuqaafna. Akkuma agartan checking memory jechuu jira. So asirratti kunoo by the way as guyyaa dhuftanii clear now kan jedhu kana irratti yoo cuqaaftan performance bilbila keessaniitiif bareedaadha. Sababiin isaa appilikeeshinoota background jiran irraa cufee kashii tokko haqee bilbila keessan akka memory isaa wal madaalawee deemuu godha. Amma akkuma agartan 1.9 GB clear godhinaan jira. Clear guyyaan gochuu qabdanii jechuudha. So clear yeroo gootan akkana clear godhee bilbila keessaniif bareedaadha. Waan heelzii bilbila keessaniif bareeda. Sono asirratti isiniif baha filannoo sadiitu isiniif baha. Asirraa raamii yookaan raamii hangam raamii bilbila kiyyaa akkam fayyadame natti mul'isu jira. 8 irraa 3.9 jechuudha. So asirra filannoo sadaffaa filannoon kun filannoo haaraa warroota Android 12 taatan bilbila keessan Android 12 dhiyeenya kana update godhatan bichaadhaaf asirra jira. RAM plus kana irratti ni cuqaaftan. RAM plus kana irratti erga cuqaaftan asirratti filannoo hanga kanaatti isinii baha. Wanni inni jiru RAM plus users use your phone storage space to provide virtual memory. Choose more virtual memory to allow more app to stay open in background. Choose less virtual memory to keep more storage space free. Kana jechuun maal seetan amma raamii isa guddaa filadhuu jaa. Virtual RAM plus kun storage external storage keessan kana akka irraa akka virtual memory tti raamii hanga filannoowwan asin jiran kana irratti hundaa'ee hanga kana fudhatee akka virtual memory tti hojjeta. Virtual memory kana olaanaa yoo fayyadamte appilikeeshinoota keessatti bilbila keetiif smooth akka taatu godha. Appilikeeshinoota hedduu backgroundidhaan banaa ta'e akka qaqqabbii takkaan alatti biizummaa takkaan alatti akka hojjetuuf si gargaara jechuudha. Jalqaba anamma duraan RAM plus kun 4 irra ture gara 6tti akkanaa dabalamuun godhe lakkuma guddaa fayyadamtanii bilbila keessan hedduu bareedaa dhufa. Qaqqabbii takkaan alatti laagummaa takkaan alatti biizummaa takkaan alatti performance ajaa'ibaatiin isinii hojjetaa jechuudha. Akkasumas RAM plus kun warroonni fayyadu warroonni geema taatanii fi viidiyoo quality gurguddaa 4K 8Kdhaan waraabdan bilbila keessan qaqqabbii takkaan alatti saffisa ajaa'ibaatiin akka isin hojjetuuf isin gargaara. Warroonni geemara bilbila keessan taphatanis kanaaf isin gargaara. Jalqaba 4 irra ture gara 6tti ol guddistan akka filannoo keessanitti godhuu ni dandeessanii. Isin yaalaadha bareedaadha bilbila keessa aniif akka ajaa'ibaatti jijjiirama ajaa'ibaa irratti argatanii san booda erga filannoo keessan murteessanii booda jalqaba 4 irra tura kan defaultidhaan jiru an 6tti ol guddisee ture. San booda amma gara fatti guddisuu barbaadanii 8 irra yoo cuqaase akkana nuun jaa restart your phone to change amount of external storage used as virtual memory your phone needs to start. Kanaaf filannoo kana isiniif mirkaneessuudhaaf kana fayyadamuudhaaf bilbila keessa restart ta'ee ol ka'a. An amma
iskiriin riikoordii waan hin jiruuf riikoordii godhutti waan hin jiruuf gaddaamsuu naaf hin ta'u riistaart hajuu irratti nu cuqaabsanii bilbila keessa riistaartee gaddaamee erga ol ka'ee jijjiirama ajaa'ibaa irratti argitanii gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti barreessaa. I hope akka jaalattan wantoota akkanaatiif wal qabataniif viidiyoo biraatiifis YouTube chaanala keenya Safe Tech akka subscribe maatii nuuf taatan isin affeerra. Bye bye.